Amaaraatti bidiruun dhidhimuun namootni 12 lubbuun darbuu gabaafame. Bidiruun kun laga Takkazeerra namoota qabattee imalaa turte. Namoonni lubbuun darbee 12 ta'an sirna awwaalchaa irratti hirmaachuuf osoo waliin imalaa jiranii bidirittiin dhidhimuu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Yeroo balaan kun mudatee bidirittiin waliigalaan namoota 26 ta'an feetee adeemaa turte. Bidiruun mukarraa hojjetamte kun osoo imalarra jirtuuti. Balaa lolaa guddaa naannichatti mudatee tureen raafamuun kan liqimfamte. Namoonni balaa kana irraa lubbuun oolan gara hospitaalaa geeffamuun yaala argachaa jiraachuu miidiyaan mootummaa naannoo Amaaraa gabaaseera. Miidhamtoota keessaa daa'imni akka jirtu himuun miidhaa cimaan qaama isheerra gahus ibseera. Haga gabaasni kun qindaa'etti reeffi namoota lubbuun darbee baafamuu isaanii waan barameen jiru. Riqichi Takkazee tajaajila dhaabee hojjetamaa ture ji'a darbeen xumuramaa jedhamee eegamaa ture. Itoophiyaatti waqtiin kun waqtii rooba cimaa waan ta'eef laggeen akka malee ni guutu. Gama biraan haala naannoo kaaba Itoophiyaa keessa jiru gabaasuun miidiyaaleef akkaan ulfaataa ta'eera. Humni nageenyaa mootummaa Itoophiyaa hidhattoota faannoo waliin naannicha keessatti walitti bu'aa ture. Balaa sigiga lafaa kibba Itoophiyaa godina Goofaatti tibbana mudateenis lubbuun namoota 250 olii darbeera. Gabaasni UN ammoo lakkoofsi namoota balaa sigiga lafa kanaan lubbuun darbee haga 500 gahuu akka malu akeeka. Magaalaa guddoo naannoo Amaaraa Bahar Daar keessatti jiraattotaa fi konkolaattota irratti daangaan yeroo sochii fi dhorkaawwan biroon kaa'aman. Rakkoon nageenyaa naannoo Amaaraa erga eegalee waggaa tokkotti siqaa jiru kanaan wal qabatee kan hundaa'e manni maree nageenyaa bulchiinsa magaalaa Bahar Daar dilbata kaleessaa adoolessa 28/2024 wayita dhorkaawwan kunneen labsu rakkoo nageenyaa magaalattii furuuf akka ta'e eereera. Galaana Balaayi. Magaalaa Bahar Daar keessatti galgala sa'a 3 irraa kaasee hanga barii sa'a 12tti sochii namootaa fi konkolaattotaa irratti uggurri kaa'ameera. Uggurri sochii kun konkolaattota qaamolee nageenyaa, ambulaansiif konkolaattota balaa ibiddaa kan hin ilaallanne akka ta'e manni maree nageenyaa bulchiinsa magaalaa Bahar Daar beeksiseera. Konkolaattotni kunniinii fi kanneen biroonis yeroo kamiyyuu humnoota nageenyaatiin akka sakatta'aman hubachiiseera. Qabiinsa meeshaa waraanaa ilaalchisee miseensota humnoota nageenyaa fi kanneen hojii nageenyaa irratti bobba'anii fi hayyamni sochii kennameef malee meeshaa waraanaa qabachuun dhorkameera. Miseensonni humna nageenyaa yeroo hojiitti hin bobbaafamnetti meeshaa waraanaa qabatanii socho'uu akka hin dandeenyes labsamee jira. Ibsi mana maree nageenyaa magaalaa Bahar Daar baase kun rakkoolee magaalattii keessa jiran wantootni hammeessaa jiran adda baafamaniiru jedheera. Rakkoon irra caalaan gargaarsa baajaajiin akka raawwatamus beeksiseera. Kanaafis konkolaattota biroo irraa haala adda ta'een bajaajonni magaalaa Bahar Daar keessatti tajaajila geejjibaa bal'inaan kennan galgala sa'aatii 12 hanga ganama sa'aatii 12 gidduutti akka hin hojjenne dhorkamaniiru. Bajaajonni kunneen golgaa keessoo isaanii haguugee dhoksu akka buqqisan kallattii irra ramadaman qofa akka socho'anii fi ragaa eenyummeessaa yookaan taagii haaraa waajjira geejjibaa magaalichaatiin isaaniif kenname akka maxxansan seerri haaraan kun ajajee jira. Abbootiin qabeenyaa baajaajiis konkolaachisaa qacaranii yookaan kireeffatanii kan hojjechiisanis yoo ta'e kontiraata isaanii poolisii fi waajjira geejjibaa magaalichaatti beeksisuu akka qaban dirqamni irra kaa'ameera. Nageenyaaf tasgabbii magaalittii fooyyessuuf jecha doqdoqqeen yeroo hin murtoofneef akka hin sochoone manni maree kun labsee jira. Namootaaf konkolaattota uggura sochii fi dhorkaa kaa'ame cabsan irratti tarkaanfiin kan fudhatamu ta'uu fi itti gaafatamummaa seeraa kan hordofsiisu ta'us seerri haaraan kun eeree jira. Namoonni meeshaa waraanaa qabatanii deemuun faallaa uggura kanaa taa'anii argaman meeshaa waraanaa isaanii akka irraa fudhatamu labsameera. Naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsi hidhattoota faannoo fi mootummaa federaalaa gidduutti gaggeeffamuu erga eegalee waggaa tokko kan darbe yoo ta'u, labsi yeroo muddamaa fi danqaa jireenya idilee guddaa uumee jira. Barattoonni kutaa 12ffaa godina Shawaa Kaabaa Aanaa Darraa Ibbaa Furitti siqan qormaata fudhachuuf torbee 2 dura gara Yuunivarsiitii Salaalee deemanii turan sababa nageenyaan gara maatii isaaniitti deebi'uu hin dandeenye. Qorumsichi akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 14 bara 2016 kan xumurame yoo ta'u, barattoonni aanaalee godinichaa biraa Yuunivarsiitii Salaalee irraa gara bakka dhufanitti kan deebi'an yoo ta'u, kanneen Aanaa Darraa irraa dhufan garuu haga ammaatti mooraa Yuunivarsiitichaa keessa jiru. Itti gaafatamtuun waajjira koominikeeshinii Aanaa Darraa Aadde Algaanish Tasfaayee waan ta'e akkasiin waayila koomaatii olaanaatti himaniiru.
barattoonni qormaata biraansi fudhachuudhaaf dandeemanii sababuma rakkoo nageenya kanaan keessa jiranitti odeeffannoo qabu. Barattooti kun qorumsa eegalume gara torbee lamaati haga kana yuunivarsiitii yeroo jechuun haalli achas deebi'an rakkisaa waan tureef daandichi akkuma beekamu bubbuleera waan ta'eef rakkinni isaa deebi'uu hin dandeenye. Daandii sanirra geejjibni jira amma hin deemaa konkolaataan? Deeman jiru erga deeme maan deebi'u ture daandichi sababa rakkoo nageenyatiin erga geejjibni deemamuun jalqabamee dhaabbate tureera darbee raayyata biyyaatiin darbe deemamaayyuu amma irratti immoo haalli isaa ulfaata waan ta'eef deebi'uu hin dandeenye guyyaa beellamichaa eeggatanii ta'an deebi'an waan jedhani. Barattoonni qorumsaaf deeman amma hin deebine jechuun maatiitti? Hin deebine. Yeroo deeman raayyaa ittisaatiin ajjabamaniitti deeman miti waggaa qorumsaaf deeman? Daandichi waggaa meeqaaf darbee mati deemamaa kan ture waan ta'eef dirqama waan ta'eef immoo tokkoffaas suphaanis hin suphanne amma immoo isumaayyuu karaan achas deebi'u rakkisaadha waan jirutu odeeffannoon jira sababa rakkoo nageenya qofa osoo hin taane ajjabichumtuu osoo dhufe haalli deebi'u daandinni suphaan hin godhamneef waan ta'eef bona keessa qoshii ulfaatadha waan jedhamu jira ta'us immoo akkuma ta'etti carraa tokko hin deebi'ama waan jedhu jira ka guyyaa isaan barreen achiitis mijechuufi baatu qaama hawaasa baheen alatti barattoonni waan kaaniif yuunivarsiitii keessa waan jiraniif wanna isaa yaaddessuu qabadeen namanu. Gaafuma deebi'an yoo rakkoon irra ga'edha malee achitti rakkoon qabanii? Yaa'u kaampaasii keessatti rakkoo addaa nyaatumaa fi wantoota kanaallee mijechuufi dhaa'uu dhabeen alatti wanta addaa irra ga'a jedhameetu yaadamu jiradheen yaadu. Haalli nageenyaa ichaa maal fakkaata tarii? Yeroo adda addaatti hidhattooti faannoo hidhattooti abaa'oo kan jedhan naannaa san keessa socho'u. Waan jedhu akkuma beekamu hidhattoonni gara lachuunuu ni jiru. Isarratti immoo amma danda'ame gama mootummaattis wantoonni yaadamaa jiru jira. Ammaaf garuu ni ulfaata jenneetuma fudhanna. Mootummaan Abiy Ahmed imaammata dinagdee waliigalaa maakroo ikoonomii fooyya'ee haaraa dilbata kaleessaa akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 21 2016 beeksisaniiru. Tarkaanfiiwwan fooyya'insa imaammataa ijoo keessaa tokko sirna sharafa alaa gabaa irratti hundaa'edha. Ministeerri muummee Abiyyi fooyyessa maakroo ikoonomii gochuun sa'aatii muraasa booda baankiin biyyaalessaa sirna to'annoo sharafa alaa fooyya'aa wiixata har'aa qabee hojiirra oolu beeksiseera. Fooyya'insa kanaan bittaa fi gurgurtaan sharafa alaa isa kanaan dura sirna tilmaama mootummaan murtaa'u baankiiwwanii fi maamiloota gidduu waliigaltee taasifamuun akka murtaa'u sirna godhutti ceera. Bulchaan baankii biyyaalessaa obbo Maammoo Mihiratu ibsa kennaniin hojiin baankii giddugala biyyattii gabaa tasgabbeessuu irratti kan xiyyeeffatu tahaa jedhaniiru. Qajeelfamni baankii biyyaalessaa haaraa sharafa alaa bituu fi gurguruu irratti qaamota hirmaatanii fi hojimaata isaanii ifatti kaa'a. የውጭ ምንዛሬ አስተዳደር ስርዓቱ bulchiinsi sirna sharafa maallaqaalaa baankotaaf maamiltoota isaanii gidduutti waliigaltee godhamuun murteessuu sirna gabaa dandeessisutti ni ce'a. Gaheen baankii biyyaalessaa Itoophiyaa sirna daldalaa sharafa alaa tasgabbaa fi fayyaalessa ta'e jiraachuusaa to'achuu irratti xiyyeeffata. Ammaan booda bulchiinsa sharafa maallaqa biyyaalaa dirqamni to'achuu baankii biyyaalessaarraa ka'eera. Kanaafis ergitootniif baankileen daldalaa maallaqa biyya alaa horatan of harkattan bifachuu danda'u. Amma dura shaqaxoota 38 alaa galan irratti dhorkaan kaa'amee ture ka'eera. Maallaqa gara alaa ba'u irratti uggurri amma dura kaa'amee ture akkuma eegametti ta'e sharafni maallaqa alaa kun shaqaxootaaf tajaajila alaa galaniif banaa ta'eera. Waajjiraalee sharafa alaa baankilee daldalaan hundaa'anii jiraniin alatti dhaabbileen baankii hin taane waajjiraaleen dhuunfaa maallaqa sharafan yookaan independent forex bureaus ni hundeeffamu. Embaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru erga Itoophiyaan sirna jijjiirraa sharafa alaa haala gabaa irratti hundaa'e hojiirra oolchuu eegaltee booda ibsa baaseen murtee sirriidha jedheera. Embaasichi sirni jijjiirraa maallaqaa alaa akkanaa kun rakkisaa ta'us ibseera. Haa ta'u malee goolama diinagdee biyyattiin keessa seenteef furmaata kaa'uuf tarkaanfii barbaachisaadha jedhe. Tarkaanfii mootummaan fudhate kanaaf deeggarsa qabus ibseera. Kun kanaan osoo jiru baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa jaarmiyaalee maallaqaa idil addunyaa fi michootarraa doolaara biiliyoona 13.5 argachuu beeksise. Kana keessaa deeggarsi maallaqa doolaara biiliyoona 10.7 ta'u jaarmiyaa maallaqa idil addunyaa IMF baankii addunyaa fi liqeessitoota irraa akka ta'e hoogganaan baankii biyyaalessaa obbo Maammoo Mihiratuu himaniiru. Kun deeggarsa guddaadha kan jedhan obbo Maammoon maallaqichi dhiibbaawwan sirna maallaqaa haaraa kanaan uumamuu malan hir'isuuf kan oolu ta'us ibsaniiru.
Imaammatni dinagdee haaraa Itoophiyaa kun uummata biyyattii biratti miira adda addaa uumeera. Jijjiiramni sharafa alaa irratti godhame wiixata ganama baankii biyyaalessaa ifa godhees fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa hedduu rifaasiseera. Miidiyaaleen biyya keessaa odeeffannoo kana oduu gammachiisa jechuun uummataan gahan. Ogeeyyiin dinagdee gariin murtee sirrii inumaa kan barfatee hojiirra oolee ta'uu dubbatan. Kaan ammoo oduu gammachiisaa jedhamuuf hojiileen dursanii hojjetamuu malan turanii jedhu. Inistituutii qorannoo saayinsii Kuweetitti qorataa olaanaa kan ta'an ogeessi dinagdee Dr. Ayyala Galaan dhimma imaammata dinagdee haaraa kanarratti turtii BBC waayilakoo Galaanaa Balaay waliin godhaniin faayidaa fi dhiibbaa imaammatichaa ibsaniiru. Hiika uummata biyyattiif qabus dubbataniiru. Imaammatni kun oduu gammachiisaa ta'uunsaa haalota irratti hundaa'a jedhan.